baba umatatti qabdu cuftige gubi bit gubi nasinjede gubi alaabicha gubaa hin jiru alaabicha gubaa hin jiru kimiti akkanatti sirrii miti namni kun duraan oromoo arsaa ture akkasuma deebi'ee alaabaa adda bilisummaa oromoo gubee alaabicha gubaa hin jiru kimiti akkanatti sirrii miti baay'een qabaa litabiif tutirra damsa foogayini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turullee wal garra dibameetti goree na jiree na dara. Mucichi alaabaa adda bilisummaa oromoo gubuu fi ijoolleen oromoo tokko tokko immoo bakka inni jiran sanitti qixaatii yookaan ammoo wanta ta'e san irratti fudhachuun kallattii lamaan ilaala jechuudha. Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtootaa hordoftootaa chaanal Amintuu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti qilleensarraan faca'ee isin haa qaqqabu jedha. Egaa warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii naa ta'aa isin jechuu barbaada. Amma kallattii maangara qophii qabadhee dhufeetitti isinii seena jechuudha. Kanas kallattii lamaanan ilaala isiniin jedheetiin jira. Achi dura immoo warri viidiyoo hin argin jechuudha. Viidiyoo tana dhageeffattanii walitti deebine jechuudha. Viidiyoo tana dhageeffadha. yaa ijoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa oromoon maalumam goone maalum gochuu didere oromoon maalum goone maaluma gochuu didere suwaanuma jiru obsine amma obsaa erga sodaa fakkaatee ka'een isheetti cabsaa nan dhoowwinaa nan dhaqaa bakka yartuun nu nyaarte akkashiin nu nyaarte laalaa biyyatti ishee dabalaa kabtii haadha keetii diqaalaa almaan haadha salti mana gumaaratte kan ammataatti siidhee deemaan itaa baatuna qabajiinaa tullib daabo abook yaa ibbati yaa kabte laalela hela haree haadha raw sigale warri alaabaa abaa ummataatti qabdu cuftigee gubii biti gubina siin jedhee gubi. Egaa akkuma viidiyoo tanarraa dhageeffattanitti alaabicha Oromoo gubuu fi namoota wayyaaneedhaan walitti hidhata qabdanii hidhatan isin walitti uumtan kana waan jedhu dubbataatiin afaaniin garuu alaabaa gubee jechuudha. Garuu akka inni jechaa jirutti yookaan akka inni fudhatee jirutti alaabicha gubaa hin jiru akka yaada isaatiitti. Alaabicha gubaa jiraachuu osoo hin taane kan inni gubaa jiru waraana shaneeti akka inni jedhaa jirutti. Garuu miti akkasii miti. Akkasii miti. Shaneen ni deemti nama jechuudha. Shaneen nama yookaan adda bilisummaa Oromoo dhaaba hundee uummata Oromoo keessatti dhaabni kam durayyuu dhaabni ittiin Oromoon beekamtuu fi ittiin yakkamtus dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubuu jechuun akka nam tokkooti kallattiin tokko kan ittiin ilaalu yakka guddaadha. Yakka guddaadha. Dhaaba san eeyyee mirga qaba. Waan fedhe deeggaruu, waan fedhe gochuu, waan fedhe akka barbaade gochuu mirga qaba. Garuu alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubuu jechuun ana gubuu jechuudha. Tariitii adda bilisummaa Oromoo deeggaruu dhabuu danda'a. Tariitii deeggara badhaadhinaa ta'uu danda'a. Tariitii deeggara anyway paartii biraa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu akka ilaalchaa kiyyaatitti alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubuu jechuun yakka guddaadha. Gootolee dabran baay'ee lakkaa'ara mucaan kun. Gootolee amma dura dabran hedduu lakkaa'itiin jechaatiin jira. Gootoleen sun hayyee dabran maalirra dabran? Alaabaa kana wajjin dabran. Alaabaa kana nuuf as dabarsanii ka'anii dabran. Seenaa adda bilisummaa Oromoo nuuf as dabarsanii dabran. Kan dhaabbolee amma sharafa daldalaatiif jecha asii achi maqanii waan fedhan hojjetanii akkuma jirutti tahee seenaa alaabaa kanaa wallaaluu dhabuu isaattuu akkasisa taasisa. Yookaan immoo akka waan aariidhaan amma sa'atii kana warra shaneen jedhu kana kan adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana gubuutti hin beeka malee shanittis hin beeku dhiifama. Warra san akka gubaarutti tilmaamu jira jechuudha. Kuni garuu sirrii miti. Isarratti sirrii miti. Egaa amma viidiyoo lammaffaa uummanni isa qixaatii isa uummanni isa qaxxee ilaalaa achis boodas yaada qabu irratti nan kennadha jechuu barbaade viidiyoo daawwanna. namni kun duraan Oromoo arsaa ture akkasuma deebi'ee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubee amma
oromoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa طريقة كرجي كيسة كبابة أكتر متى درا هذا مي أما أورومو إذا ما قابل تجرا خود أورومو إذا ما قابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسبوك أنا نجاني سنفيانا الحمد لله نجابوتي. مكافئ من إيه أكون بيكم وتشيكسو كرتنا بيتاي سبلي بايي. Gurraacho jam. Ilmaan Oromoo ani gurraachoodha gurraachoo gibee gabaatee jechuudha. Gurraacho gibee gaban shanii. Kanaaf TikTok irratti ilmaan Oromoo baay'ee arrabsaan ture. Alaabaa kana gubeen ture. Haalungatu. Alaabaa kana gubaa ture dha. Alaabaa kana Sagalee ol fuudhee haasa'e. alaabaa kana gubaa ture. Alaabaa kana gubeen ture ammoo alaabaan ture guddateenya. والسلام عليكم. Ati yeroo jalqabaatiif feesbuuka gubbaratti alaabaa adda bilisummaa Oromoodha baastee tiiktook gubbaratti si argan namni sooshaal miidiyaa hin fayyadamne hin jiru namuu si arge har'a akka carraa ta'e ati deeggaraa bilchiginnaati. Deeggaraa bilchiginnaa taate yeroo ala jirtutti kanaan namni mudate hin seene garuu achitti alaabaa adda bilisummaa Oromoo ta dhiigame kan waamee kan wareegamte akkasitti ati gubaa turte har'a immoo carraa rabbii hiree fuudhee ilmaan Oromoo keessa si buuse. Amma ati ilmaan Oromoo kan gartee tiiktookii irratti sooshaal miidiyaa irratti si beekamsan dhiifama asumaan Oromoo tiyan imama godhaami warroonni sooshaal miidiyaa irra jirtan barnoota irraa fudhaa namni Oromoo tuqe ni salphataa Oromoo irraa goraa Oromoo wajjin dhaabbadhaa injifannoo uummata Oromoo. Akkuma viidiyoo tana irraa laaltan jechuudha. Ijoolleen mana hidhaa keessatti mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti bakka rakkoon cimtuun jirtu san keessatti bakka nuti warri ba'ee jirru kun isaaniif sagalee ta'uudhaaf rakkachaa jiru sanitti nama qabanii yeroo akkana godhan nama gaddisiisa. Garuu wanta isaan irra raawwatan viidiyoo rifeensa irraa ni qabamu jechi duraan rifeensa irraa haaddamu argineetiin jirra. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo isee duraan gubeetiin jedha akkuma viidiyoo jalqabaa irraa argitan gubee balleessee jedhe san deebiseen nafsa isaatti qabatee morma isaatti maratee tarii ijoolleen tun akka nuti asii dubbannutti waan tumaniitiin akkas godhan jecha rifeensa irraa haaduu inni haadatee waan jedhu viidiyoo guutuu qabatamaa waan argine hin qabne. Yoo garuu mucicha kana tumanii giddiidhaan alaabicha san dhungachiisaniidhaan kan ta'u ta'e likkii miti akka keenyatti sirrii miti fedhu fudhata fedhu dhiisa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo alaabaa gubuun erga yakka isaa ta'e garuu alaabaa tana dhungachiisuudhaaf isa dirqisiisuudhaaf tumaniira yoo ta'e sirrii miti akka amiinitti yoon fudhadhe jechuudha. Fedhu dhungata fedhu dhiisa sun dantaa isaati jechuudha. Waan barbaade deeggaruu mirga qaba. Dimokiraasiitti amanna waan ta'eef dimokiraasiif iyyaa oolla waan taaneef waan barbaadetti amanuu fi waan barbaade deeggaruu mirga qaba. Garuu alaabaa tana deebisi. Akka Oromootitti itti dhagahameetiin alaabaa sana balleessuu yeroo ijoolleen alaabaa san gubuun ijoolleen yeroo inni alaabaa san guddeer taate dhiifama gaafa yoo poolaayit libas kabajaadhaan yoo itti dubbatanii mucaan sun deebi'ee alaabaa san dhungateera ta'e weel baay'ee namatti tola. Baga dhungate akkasumas yookaan ammoo dirqiidhaan alaabaa tana balleessitee jirtaati dhungadhu alaabaa tana deebisi akkasuma bakka biraatitti effektii biraa irratti raawwataniitiin garuu gama viidiyootitti uummata afur yeroo as baasan kan bifa kabaja ta'e nutti mul'isan san yoo ta'e duratti ammoo waan gaariin ta'in irratti raawwatanii rifeensas dirqiin irraa haadanii maal yoo godhaniiran ta'e kuni wanta guddaa fokkataa fi waan fudhatamallee hin qabne gatiillee hin qabu jechuudha. Sababa kanaaf ammoo wanti uummata Oromoo jidduutti deemaa jiru waan akkanaatiin keessaafuu ijoollee Oromoo kutaa Jimmaa ta'an irratti yeroo takka yoo isaan Abiyyiin deeggaran haala adda addaatu mul'ata. Kun Abiyyiin kan deeggaraa jiru Jimmaan qofaa miti. Bakka hundarraa kutaa hundarraa Abiyyiin kan deeggaraa jiru Jimmaan qofa yoo jenne waraanni amma gara Tigraay deemaa jiru kun Jimmaa hundi isaa Jimmaa akkasidha miti. Tariitii bakka dhaloota isaa namni bakka dhaloota isaa gaaris ta'u badaa nama beekamaa tokko gurra kennaaf waan ta'eef tariitii jaallachuu danda'an jaallachaa turre eenyu olittu jaallachaa ture akka kootu Abiyyiin eenyu olillee jaallachaa ture garuu sababa isaatiif ijoolleen Jimmaa achiin isa deeggara yoo ta'eef gandummaadhaaf isa deeggarte waan jedhuun hin qabu jedhuunis hin danda'u. Sababni isaa baay'eedha jechuudha. Uummanni waraana kana deemu kun hundi Jimmaa miti jechuudha. Sa'aatii kana uummanni waraanni
Itoophiyaa kun hundi keessatti kan Abiy ajajee uummatni gara hundattuu dhumaara ajjeesaa jiru kun Jimmaa miti jechuudha. Kutaalee Oromiyaas ta'ee sabaaf sablammoota hundarraa kan walitti dacha'ee jira jechuudha. Kanaafuu kallattii takkatti qofatti hubachuun nurraa gaarii hin ta'u jechuudha. Kallattiin lamaan inni itti ilaalee isinii galeetiin jira jedheetiin yaadaa. Kallattiin tokkoffaa alaabaa kana mucaan kun gubuun isaa sirrii miti ammallee irra deebi'ee kan jedhu sirrii fi sirrii miti jechuudha. Gonkumaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubachuun irra hin jiraatu jechuudha. Seenaa waloota isarratti wareegamanii isa dabrisan afaaniin kaasaatiin alaabicha eeguu akkana gubu hedduu takka garaa nama nyaataa hedduu takka nama dhagahama jechuudha. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Egaa dhaamsi kiyya kanumaa waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo tana like, share, subscribe gochuu. Subscribe naa godhaa. Viidiyoolee like godhaa. Fayyaa keessa jiraadhaa.